Quando tu già con voliti come volin cavan e sa che dena denis kuno marra video arge e si coratani scono profili corata jara jero barbade la uno si nage si sa kan te jara esatto ya na te male gifti ko ni beekta akkan si marar faddo hundo mayu jala akkan si jaalladdo jaalala kan keetiin keesi ko qabame si dhabe jiraachoon hedduu natti cime Ashar bareedaako yaadina duraa kanaan faggaatullee yaadni koo si biraa waddee kiyya koosoo si dhuunfatee jira. Hin dagatin yoomuu akka an si yaadu daqiiqaa tokkoofuu si dhabuun barbaadu. Tole bareedaakoo gonkumaan dagadhu atis hin dagatin akkan si jaalladhu. Eenyutu baneera moo? Baneeffadhuu koo obsituu waa maraa hunda namaa keessaa situ nama raraa jecha namaa laaltee nangatii na daraa rakkoo hiballoo koo sirrattiin sabaraa. Ani jecha namaaf tasa iddoon qabu amma lubbuun jiru hin fedhu si dhabu amma lubbuun jiru hin fedhu si dhabu. kan malu hindubbi kan irratti atumta fi yaadannaa kennu jarri lamaan kun walaloo walii dhaamaa jiru ati waanuma gidduutti rakkattuu fi naaftuu wallaale dhugaa rabbi dhiifa mallee naa godhuu keessaan qabu garuu yoo garaa laaftee yoon Walpetan kamu neti wajjin. Moolii hojii keenya. Mooni si dhumatte. Isinimmaa waa dalagartan intala kanarratti. dhugaa rabbi anamaa dalagaa Waa dalagartan firankii godhaartan maal godhaartan? no firankii midhile paafi kiristoos waan dhugaan sitti ma irirri na gooteetti Maal balleessite? no ile yoo timtu sin hubattu yoo ishiif dubbattu sin hubattu inti maal Jaalatteetika. Jaalatteetika jaalala tokkana sii godhaa raawwatu. no ati waan dhiisati kun jaalala miti maala tuum inaafanii miti adee bituun deebisaa itti ergi Wayinii tasaasnanyaalle. Geemii dhaabsifnee itti ergina. geemii yoo dhaabatti malee itti ergi Yaa geemii dhaabsifne. haa dhaabbatu geemii Wayii isaanii bannaatachuu. Lakki bara of jechuun qalbii bakka isa dhugaa rabbi ayla ani no ile maal seeti faafii ku an jaalala nama beekuudha beeki jaalalli miti kunii of jaalattummaadha bara inaafuun akkana of jaalachuudha bara gurbaa sanallee hin jaalattu nama naannoo isaan jaalattu amansiisnee akka obboleettiitti itti loluudha kan hin qabu malee ani dhugaa rabbiin dhiisu deebisee Ofii kana darbaartii barii waan hin baay'ee godhuun. bismaam akkanatti haaruun hin taatu Eessa dhatte bilook na goote Waaqa jedhini namaa walitti isti Baatee jirti. waaqa jedhime bo'aa jirti. Baatee jirti. ወይኔ በላቸው Meelaala guys. Doktorbiituun baatee jirti maal? Lama jidduu jirta yoo ta'e lachuu qixatti ilaali. Haasa'anillee Qolan lachuu laala. qixatti ilaali. Akkamitti ni nama isiin Abdiin amma doktor nama itti loleetuma sirraa jedhuun abde dhugaa rabbi ani immoo ittan lolaa dhuguma ishiin nan jaaladha nan kabaja miskiina rabbiiti jaalalli immoo gonkuma inaaffaaniin ibsamu inaaffaadha yoomiitu qorataan argattu itti naafte dhuguman isin jedhe Rokko bar. Rokko. Baate bara aarte. Kotta wayne balacho. Wayne monet. Abduk ba keessa anje? Way monet. Abduk ba keessa? Jabaanee itti hojjennee aartii keenya dandeettii keenya gabbifachuu qabna inni waan karoorsinedha waliin. Sanaafuu amma latimi atamma mucaa kana jaaladheeraa sirraan fudhadhaa yookiin kan kootii jaalallee kootii jetteen dubbannetti maa aarti namatu yoo jaalatanii maal wajjiniin yoo jaalatan furrii wajjiniin jedha bara Oromoon kana jechuun nama tokko Ani laal wallaahi mooni miira si guutuudha jedheetiin
أنا كيساني ولا لو ولا ليسان تاين دقي فديت ما لقي أديسة برابانا تيسة دعوك أبدي تيسين مكافو دوكتنا ولا ليسيتا بكلتون تيسة دعوك أبدينا أيه كون ميرا كيتس قبل سيو ترى كون كبودي تاين دقي فديت إسي براتي أملا نرى ديفتي أنا في التما ولا لو في التاج تيرو ديفتي قابل إيه أنا براتي قال لا وجيس أبسيسته humnaani jechuudha bar of jaalattummaadha baree kuni jaalala miti sirra dhokoleetti keenya of sirreessi nama dhaggeeffadhu obsaan waa dabarsan of sirreessuun bar waan tokko bar mucaan innis abdii kutate akkasuma ta'e ko amma isiin ka'aarte qorata eessa jira jettee yoo gaafachuu feetellee ati biqiltuu waamta isii waamaan jirtu qorata eessa jira biiftuu tiktookiin qorataa hojjettee hin haasofsiimtu nama jaalladhu of course itti naafaan akka gootu faafii qotu waa inni hubanneetu jira lalaan jara hunda tokkoon tokko isaanii intarvii godheera tokkoon tokko isaanii miira isaanii gaafadheera qorataan doktor biiftuu baay'ee akka jaalatu isheen immoo akka itti naaftu hojii isaallee akka jaalatu biqiltuu faana hiriyyummaa obbolummaa malee jaalala harka hin qabne biqiltuu wajjin immoo hojii isaa akka itti fufuu barbaadu kan isheen immoo waan jette maqaa haadhuma dubaraa dhahee walaleessu hojii kan akka hojjetu ni barbaadu jette isheen waliigallee dhufne immoo gaafa deebitu maal jette ana immoo hojiilee filatta kun bargaaffii cimaadha wannan nurraanii gamneedha akkamitti ilma dhiiraa jaalannu tokko ishiin jaalanna yoo ta'e hojii isaa wajjin hin kabannee fi inumaayyuu sammuu isaa eegnee fi waan inni barbaadu kunuunsa hoo goonee kun nu jaalala nuuf kennuu danda'a dabalee nu kunuunsuu danda'a malee itti naaffaa komfortabil godha adduus godha akkamittiin nan jaaladha jedhama rintaa kanatti ana kanattiin accepting godhu atillee sirradhu kunoo mucaan sirraan fudhadha jechaan jirtu hojii hojjechaa jira jetti sirradhuudha baran maluti wanti gidduu Animaan walaamaan eegsifuu yaani fi fakkeenyaaf biyya takka keessa jiraanne ammas dhugaadha tarii waan qaamaa wal argaa jiraniif hariiroon jiraa kun cimuu malakkee sodaachuu malte inni biyya takka jiraanne biyya takka jira sagalee qofaa warra kan nuti faramu biraan jiru. Anama deebisaa baatee laayiviirra. Dhugaamoo? Kana jechuun inni ilaalime yookiin dubbattee si nama siistu yookiin waan sanatti amantee jireenya sana hin jiraattu deema warri gidduu namaatu ba'e eenyu gidduu namaa seenee warra akkasiiti bar warra doofaa sammuun keessanii jiranne namni tokko naa badaa jiru abadu jettanii badii isaa ta'eestuu ambar intara oloomooti jinis intara oloomooti dhiiga kiyyaa bar ushiin doo gurdoon irratti loliin boonnaa isheen miidhagdu boonnaan irraa deegamu badaasni warri gidduu namaa seentee maal taate afaan keessan qabadhaati boolla seenaa barbaadde mucaan kun boroo miidhamte jaalala yoo waa taate eenyu kan dhiituutee duukaa boosii numa miti har'annaa jirtu garuu gorbachuu qabnaan dogoggora shittimuu qabna sirreeffachuu qabnaan abuu badaa mataan dhaabadha abbaan barbaadan deemaati kan isin ta'uu barbaadde. Nama jidduun seeninaa warri jettan immoo jaarsi biyyaayyuu nama jidduu seenii nama raarsa. Inni akka abbadina. Abbaa isaa namoota barumsaan qabne. Jaarsi adii takka hojjettee natti argite maal irraa barbaadde? Qaallitti adii takka hojjettee natti argite jaraarabaa natti argite. Nalli ofirraa dhiye. Waan qabiin seentu filis itti barreessaa. Biftuu bilbiluu. Dhugaa rabbi. Har'a yookiin namoonni abaatu yookiin ishii moodheen ba'an yaadaan taphaa miti yaadaan wal moonee bahuu qabna. Itti ergaa.